bokkaa shiroonis qaalee shunkurtiin akkasii humna namaa qofaa biyya narra akkasii yaa rabbii dubbadhu dhugaanoo si bira nu gaafachuuf deemu qilleensa. Arrabni cabu arrabatu cabee sabni kee Oromoo Shambaaroo liqliqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa duutuun beekanii jettee biliqa deemte murattee reegaraa kee isa qabsaa baateef akkam goote karaa kee jirta jedheen taa'aa duute jedhee namanaa biyyaa namana akkamiin amana reen amanu garaani otoo si wajjin duune wayya ture qaraani waltajjiinuun bareeduun nutti qaawwaa bakki kee baroota keessatti iyyuu hin argamtu makki kee waltajjiirraa si dhabuun akkamitti yaadama barsiistuu seenaa sirrii diirroo koo nagaa rasaasa koo tokkaatu akka xiitii anaa nyaatu dhiira koo dhiiritti gaafa xiiqii lubbuun teeree ammatii ijoolli kan kee dhuguma lubbuun dhiira biliqaa Aku ini mati devisne iye Nagati ka kero ko nagati ka ya karre ani ko eta era go ko to ani karre Lubundira bili ka jol shekama Lubundira bili ka tumbe kani tigabadu tumbe kani Kan perri fi mati devisne iye Atsan oi si awan biye Kan perri fi mati devisne kero ko nagati ka ya karre atsan ani ko eta era go to ani karre Lubundira bili ka jol shekama Lubundira bili ka tumbe kani tigabadu tumbe Shambaaroo liqliqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa duutuun beekanii jettee biliqa deemte murattee reegaraa kee isa qabsaa baateef akkam goote karaa kee jirta jedheen taa'aa moo duute jedhee namanaa biyyaa namana akkamiin amana reen amanu garaanii osoo si wajjin duune wayya ture qaraanii waltajjiinuun bareeduun nutti qaawwaa bakki kee baroota keessatti iyyuu hin argamtu makki kee waltajjiirraa si dhabuun akkamitti yaadama barsiistuu seenaa sirrii diiqacee koo rasaasa koo tokkaatu akka xiyyitii anaa nyaatu dhiira koo dhiiritti gaafa xiiqii bishaan baaroo liqliqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa duutuun beekanii jettee biliqa deemte murattee reegaraa kee isa qabsaa baateef akkam goote karaa kee jirta jedheen taa'aa moo duute jedhee namanaa biyyaa namana akkamiin amana reen amanu garaanii otoo si wajjin duune wayya ture qaraanii waltajjiinuun bareeduun nutti qaawwaa bakki kee baroota keessatti iyyuu hin argamtu makki kee waltajjiirraa si dhabuun akkamitti yaadama barsiistuu seenaa sirrii diiqacee koo rasaasa koo tokkaatu akka xiyyitii anaa nyaatu dhiira koo dhiiritti gaafa xiiqii hinduuteere ammatii duuti kan kee dhuguma Shambaaroo liqliqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa duutuun beekanii jettee biliqa deemte murattee reegaraa kee isa qabsaa baateef akkam goote karaa kee jirta jedheen taa'aa moo duute jedhee namanaa biyyaa namana akkamiin amana reen amanu garaanii koo nagaatti ka yaa qarree Shambaaroo liqliqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa duutuun beekanii jettee biliqa deemte murattee reegaraa kee isa qabsaa baateef akkam goote karaa kee jirta jedheen taa'aa moo duute jedhee namanaa biyyaa namana akkamiin amana reen amanu garaanii otoo si wajjin duune wayya ture qaraanii waltajjiinuun bareeduun nutti qaawwaa bakki kee baroota keessatti iyyuu hin argamtu makki kee waltajjiirraa si dhabuun akkamitti yaadama barsiistuu seenaa sirrii diiqacee koo rasaasa koo tokkaatu akka xiyyitii anaa nyaatu dhiira koo dhiiritti gaafa xiiqii hinduuteere ammatii duuti kan kee dhuguma hoteela keessa seenee kutaa shaaworii keessatti du'ee jedhamaa jira. Hoteela inni keessatti du'e garuu qorannoon gaggeeffamaa jiru amma sa'aatii kanaatti hoteelli sun banee hojii isaa hojjetaa ganamaa kaasee jechuudha.
Gad ilaal namni tokko laal akkamitti hoteela keessa seenee kutaa shaaworii keessa seenee kutaa shaaworii keessatti seenee kufee du'ee akkamitti jedhamaa qoye dhugaa fakkaataa wanti kun burcuqqoon iyyuu tokko tokko mukarraa yookiin teessoo wayirraa waan oddoo tokko kaa'amee kufee burcuqqoon sibiilaa iyyuu nafaa beekaa dhalli akkamitti namni tokko namni akkamittiin kufeetu iyyuu akkamitti du'e jedhama hin kufeen du'e kanuma qaamni seeraa akkamitti hoteela sana cobsiisee yoo xiqqaate sa'aatii 24 yookiin guyyaa 2-3 cobsiisee qorannoo geggeessee bira ga'ee dhugaa mucaa kanaa dhuguma akkamitti akka du'e akkamitti qorannoon geggeessuun dhabama qoy qaamni seeraa akkamitti callisa akkamitti hoteelli kun mucaan kun reeffi kaleessa keessatti du'ee ka'e har'a ganama akkamitti hoteelli kun banee hojii isaa hojjeta hoteelli sun garuu biyyee isaa jira wanta akka kanaa qoy arrallee itti fufee jira namni akkaataa du'a isaa qoratu mucaan kun hoteela sana keessatti erga du'e hoteelli kun akkamitti ganama hojii isaa hojjetata qoy qaamni seeraa akkamitti hoteela sana cobsiisee abbaan hoteela sanaa qabamee hojjettoonni hoteela sana keessaa qabamanii seeratti dhiyaatanii qorannoon geggeeffamee dhugaan mucaa kana amma bahutti amma akkaataan itti du'e bahutti akkamitti hojii hojjetaadhaaf kan naan galleena magaalli sun kun yoo nuuf maalidhaa qoy uummata Oromoo kanaaf hin jennee jechuun maalidhaa nuuf maalidhaa hacee nyaattee haceen goota keenya nyaattee dhugaan hacee dhokatee amma irraatti wanti tokkotu biraan gaamee dhafee jira kichuu kana nyaata jarra immoo kichuun kun hin du'e dhugaan isaa wanti beekamaaru tokko iyyuu hin jiru reeffi isaa hospitaala Phaawulosiitii bahee gara maatiitti fe'amaa jira hoteelli kun akkamittiidhaan kan inni banee hojii hojjeta Finfinneen immoo akka nuuf maalidha bakka magaalli Finfinnee qoy gabaabumatti Finfinneen nuuf maali nuuf gargan taane ola deemaa Oromoota gargan taane kichuu Oromoota gargan taane nuuf maali qoy Hinduu tere amma duuti kee dhuguma yaa sa'aat ammayyuu amanne nuun garaa nu nyaata wayyoo harka maalti argate laata utuu qoosaa kan bohaaruu gammannee akkamiin du'a kee fudhannu amannee haasaa keetu eegu kan waltajjii gubbaa akkamiin gammannee azeen taree dargaggeessa reef karaa eegan kolfaaf qoosaa malee awwaalli siin malu joorte man karaarte utuun gahiin bakka maaliif ariifatu turee takka utuu hin boqatiin utuu fiigduu eenyu anaa nyaatu haadha boollatti qajeelu bishaan baaroo dhiqdhiqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa duutuun beekanii jettee biliqa deemtee murattee reegaraa kee isa qabsaa baateef akkam goote karaa kee jirta jedheen taa'amoo duute jedhee namanaa yaa namana akkamiin amana reen amanu garaanii otoo si wajjin duune wayya ture qaraanii waltajjiinuun bareedu bishaan baaroo dhiqdhiqaa gaafa guutuun beekanii baroota keessatti iyyuu